Kana caalaa ilmaan jaalatullee jiraachuu danda'a jechuudha. Ilmaan ofiitti jedhallee of ajjeesullee jiraachuu hin danda'a jechuudha. Namuu Tole kabajamtoota hordoftoota koo egaa Saidoon dhufee jira jechuudha. Har'a yaada Sumayyaan guyyaa darbee haasofte irratti Saidoon haadha manaa isaa Arabtitti fidateetii dhufee malee qophaa isaa hin dhufne. Sababa kana ta'eefin achitti dhaqee isa laaluu dhiise. Yookiin immoo ijoollee isaa fidee itti argisiisuu dhiisee kan jettu Sumayyaan dubbataatii akka turte hundi keenya dhageenyetii jira jechuudha. Dubbichi akka dubbii mirkanaa hin taane hundi keenya hin beekna. Sumayyaan jalqabumarraayyuu kaastee Saidoo in arkiti jedhee namni yaade tokkollee hin jiru jechuudha. Ani gara kan kootiin hin amanne. Enda'uun waan tokko irratti raawwatti laata jedhee tana yaadaa ture malee akka ishiin daa'ima geessitee ittiin argisiisne akkumatti durumayyuu beekatiin ture jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo an nagaan qaba. Galata Rabbii bakka jirtanitti nageenya Rabbii isiniif haa baay'atu. Hunduma keessaniifuun isiniin jedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota koo akkuma viidiyoo Saidoo dhaggeeffattanii jirtudha abdiin qaba. Akkasuma immoo viidiyoo Sumayyaan ala darbee gallakkistee dhaggeeffattaniitii jirtu. Akkasuma daawwattoonni isee hundi isaaniiyyuu nu qofa osoo hin taane namoonni baay'ee ishee deeggaraatii turanii namoonni baay'ee ala darbe yeroo duraanii yeroo Saidoon faana jalqabarraa kaasanii isaa wal dhaban wantoota baay'ee jechaanii turanii ishee deeggaraatii turanii ishee bira dhaabataatii turanii har'a gara isheetti garagaranii raawwatanii baay'eedhuma tokko isheetti akka dheekkamaatii jiran isheetti akka garagalanii raawwatanii waa hedduu jechaaniitii jiran koomentii isaaniitti irratti arkaatii jira jechuudha. Namoota baay'ee ishee jalattis ta'ee Saidoo jalattis ta'ee akkam akka ishee taasisaa jiran hatta hanga maamila kenna sirraa deeffanna sabskraayibii keenya sirraa deeffanna jedhaniititti hanga ga'anitu jira jechuudha. Daawwattoonni ishee fi akkasuma warreen deeggartoota ishee ta'an jechuudha. Baay'ee akka itti aaraniitii jiranidha kan isaan himaatii jiranii. Haa ta'u malee Sumayyaan sababni ani isaatti mul'achuu dideef yookiin immoo ijoollee itti argisiisuu dideef sababa inni Araba faana dhufee fi haadha manaasaa ishee nan fuudha jedhe sana fidateetii dhufee. Kan akkana naan jedhe eenyudha Salaamidha jetteeti jechuudha. Kan isheen dubbataatii turte akkuma hundi keenya dhageenyetti jechuudha. Saidoon immoo amma akkuma dhageessanitti wallaahi ani Arabtitti faana hin dhufne jedhe. Wallaahi jechuun amantaa ofiitiin kakachuun yookiin immoo of waan tokko jechuun jechuudha akka qalliitti miti jechuudha. Qalliidha fi miti namni anama fakkeenyaa fi waan tokko dhugaa Rabbii yoon jedhee yookiin immoo dhugaa Waaqaa yoon jedhee waan dhugaa jirtu irratti hin dubbadha jechuudha. Maaliifiin inka gatta yoo taate amantaa kan keetiin waan itti bultu tokkotti waan itti amantu tokkotti ni kakatta yoo taate dhugaadhuma jirtu dubbatta jechuudha. Fakkeenyaaf amma wallaahi ani Arabtitti fide hin dhufneedhe wallaahi ani Araba faana hin dhufne jedhee kakatee jechuudha. Sobaan wallaahi hin jedhu kan namni tokko amantaa ofiitiin waan akkanaati hin jedhu sobee jechuudha. Sobaan hin jedhu. Sababa kana ta'eefuu Saidoon amma ani Araba faana hin dhufne jedhee raawwatee kakataatii jira jechuudha. Salaamiin sababa maaliitiif akka isheen akkana jettee ani garuu hin beeku. Saidoon maal jechaa akka jiru dhageessanii jirtu. Salaamiin mataan ishii rakkina qabdi. Akkanani Sumayyaa faana walitti araaramee Sumayyaa faana jiraadhu hin barbaaddu. In barbaaddu isheen mataan ishii ana na barbaadatii jirti. Isheen mataan ishii Salaamiin mataan ishii anaan na barbaadatii jirti. Sababa kana ta'eef akkan ani Sumayyaa faana jiraadhu hin barbaaddu. Tariitii immoo Sumayyaa faana dhimma isaa walirraa qaban hin beeku. Dhimma biraa rakkina biraa qabaachuu danda'u. Tarii yookiin Sumayyaan kanaan dura jaalallee isii irraa fudhattee yookiin immoo isii wantoota bakka maaltu akka jidduu isaanii jiru hin beeku. Garuu immoo akkan anii fi Sumayyaa walitti araaramnu walitti deebinu eefin hin barbaaddu. Gongumayyuu akka nuti wal arkinu hin barbaaddu jechaatii jira jechuudha Saidoon. Salaamiin akka jidduu kana deemtee baxabaxaa jirtudha jechuudha kan mul'ataatii jiru. Amma dhugaadhumaan dhugaatti Sumayyaan Saidoo arkuudhaaf jettee raawwattee haala kanaan
Salaamiin Sayidoon Arabtittii faana dhufe haadha manaasaa ishee fuudhuudhaaf jedhi sana faana dhufe jettee isuma dhugaa sumayyaadhaan akkas jetteen hoo taate akka Salaamiin rakkoo cimaa keessa jirtu argisiisa jechuudha. Dhugaadhuma dubbachuudhaaf Salaamiin akka dhugumaan dhugaatti sumayyaa fi Sayidoon akka walitti hin araaramne akka barbaadudha jechuudha. Sababni isaa maali? Sayidoon kunoo kakataatii jira jechuudha. Arabtittii faana hin dhufne. Tarii yoona amanuu immoo dadhabdee jedhe. Yoona amanuu dadhabdee aniin kun asan jira waan ta'eefi nama achi jiruun ishii bira dhaqaa jedheenii raawwadhee viidiyoo waraabee siif akka erkamu taasisuu hin danda'a jechaan itti jiraa jechuudha. Sababa kana ta'eefuu takkaa fi yaa sumayyaan jalqabuma irratti sobdee raawwattee akka Sayidoon as dhufu taasisuu. Lamaaf immoo Salaamiin Sayidoo fi Sumayyaan akka walitti araaraman hin barbaadu. Akkuma dhuguba. Akkuma Sayidoon jedhe jechuudha. Rakkoo biraa akka Salaamiin qabdu argisiisa jechuudha wanti kun. Sababa kana ta'eefuu Sumayyaan osoo moonyi ta'uu baattee osoo gowwoomuu baattee jechuudha. Dhugumaan dhugaatti daa'imti kun ishii rakkisaa jiru yoo ta'e daa'imti kun abbaa keenya jedha hiraaganii ishii rakkisaa jiru yoo ta'e ishiinis immoo karaa fuulduraatti waan gaariin hojjedha. Ijoollee kanaaf jedhee raawwadhee waan gaariin hojjedha jettee yaaddi yoo taate jecha Salaamiin jettuun sana dhiistee raawwattee Sayidoodhuma kanayyuu dhaxxee yookiin immoo iddoo barbaaddetti beellamtee fi ijoollee isaa itti harkisiistee sanaan booda rakkoo dugda duuba jiru. Dhugumaan Sayidoon Araba faana dhufe moo qobaasaa dhufe kan jedhu to'achuu hin dadhabdu shin jechuudha. Beekuu hin dadhabdu. Sababni isaa maa inni intinii keessaa achi bakkeen talli Arabtittiin jirtu jechuudha. Nama hedduu beekti. Hiriyyaan ishii jirti. Maqaan ishii Hawwaan jirti jechuudha. Akkasuma namoonni biraas hiriyoota biraa hin dhabdu guuttatteetti hiriyoota baay'ee qabdi jechuudha Sumayyaan achi keessa. Kanaafiyyuu intalli kun nan beeka jetteerti immoo. Intalittii nan beekaa jetteetti durumayyuu jechuudha. Intalli kun Yemaniin keessa jirti moo Sayidoo faana dhufte moo akkami jettee raawwattee nama achi jiruun gaafachuu hin dandeessi jechuudha. Nama achi jiruun barbaachisuu hin dandeessi jechuudha. Garuu isiin jechuma Salaamii sana qabattee akkamittii waan kana raawwachuu dandeessi. Jalqaba isaa isiin Sayidoodhaan wal arkuu hin barbaanne bakka Sayidoon akka achii as deebi'u wanta raawwachuuf deemu sana